السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سموني كان بريفم أستاذ محمد بياني أرجتني أنا اللي نرجع جرا تيك توك رتل في بيرتل هذا اللي نموت الدب بوست قولي مجتين توني موتو سينان هريان بونيتون كاليساس إنقد سرقس فيديو ورابد فيديو أكمركاو إيجتشولا بونيو في جلا في الدي أم إرجان كي إسي برانا جايا سينات أنا برانا جايا هريا بولتينا ما ديدو رب اللي بولتي سيتن إيسوني ديجا قافتك قوية مجتين رامال قوت dhugaa yoo micattii kana jaalatte ta'e waan inni siin jedhe godhuun qabaattu irraa goruu qabaattu feetu isiin dhuftee si jalaa shunqoyte viidiyoo waraabinati saasan silkii kan kee qoxaxarusi booniyyee yoo suusi miidiyaatti jiraate feetu silkii ofiitiin tiktook ofiitiin sirbite uttaaltee poostaa gootu viidiyoo minim ayaa gaban nullee irraan dubbannu gaafas isin yoo ajaja abbaa manaa isiin guutiin jechuun minim ayaa gabaanu garuu ati akkanatti sheeticha morkachaa si argaa hin callisnu sirraa mataa garagalchine sirraa haasawinaa jechuudha la'annoo ka dhokatee bultii namaa diiguu dadhabne unkaan ka mul'atee bultii namaa diigu ka dhokatee bultii namaa qotuu dadhabne jirra ijoollee hedduu kan wallaahi billaahi kara waasaapati booksi kana na barreessan ti waasaapaan na dhufan jechuudha akkanuma yaadu obbolummaan irraa fedhan hiriyyaa diiga jechuudha bultii isaanii hiriyyaan takka jaalala fakkeessa diidi takka hinaaffamaaf diidi takka mootu dhokattee diidi takka mul'attee diidi ati mul'attee diiduudha bultii namaa keessa harka kaasa biifti kophaa kan kee sirbi feetu qara'e feetu daawwaa godhe kophaa kan kee silkii kan keessitu qoxaaxara namaa miti wanni isin si jala shunquixee dhuftee sillee maqaa si balleessituuf hin jirtu habiibti maqaan kee illee badaa jira bultiin isillee badaa jira jaarsa kee gahuun heddaati sittiin dhagahamu hiriyyaan tantiyyoo abbaa manaa isiiti walitti akorroftu yoo ati abbaa manaa hin wajjin piisii taate rabaakish dhuguma jaalatta osoo jaalatte lolli isaan lamaanii si miidha isii yoo abbaa manaa isanitti wal lolte ni dhukkubsattaaf osoo jaalatte jechuun ni yaaddoftaaf kijib duuwwan wal jaalattanii dhumtanii abboo ummata daawwaa ummata hadiisa ummata qur'aana dura qur'aana deemaa hojjedhaaf humaa keessanii nurratti hin qara'ina dura ofii hojjedhaa qur'aana qaalee abbaa manaa keessanii guuta erga niqaab yoo viidiyoo waraabdanillee niqaab uffadhu eega jedheen maal uffattee hojiin dhufne yookaan immoo maaliif viidiyoo waraabdati isii bira hambisii silkii kan akka barbaadde godhu jaalala keessan wal biratti silkii duubatti wal jaalachuu ni dandeetta namni isin dhorgu hin jiru garuu eega waan hin feene jaartii kiyya poostiin godhinsiin jedhe wanti isaan morkattu maaltu jira biiftii isa caalta feeti bultii isi caalta feeti har'a isii afaan buutee jala seentee maal jetteen odoo boruu gadi buutee biyya galtee ati jaarsa kee jala seenta bar silkii isiinuu bilbiltu silkii irraan kaastu bar taa'imii silkii isirraa kaastu iyyuu hin qabdu har'a immoo itti fakkeessite bultii isii keessa murkaan seenta rabaakish bahi keessa shayxaana qoduraa akka bultii jaalala fakkeessanii bultii namaan digina shut nama jala jettanii bahi keessa kadhoo isaan diigamtuu nu aarsu jirti kan mul'attu tana hin dhiisu kalaas poostiin godhin hiriyyaan nuti wal jaalate qabaannu soliini dhabnu soliini maal jechuu dhabni hiriyyaan qaba marmartu keessa maal jechuu fakkeessan akka kana tokkoffaa qaraatiin keessan illee fakkeessa hadisni keessan illee fakkeessa jaalalli keessan illee fakkeessa erguma qaalii abbaa manaa keessaniin guunni wajjin keessan guutuun fakkeessadha fakkeessaa keessan qabadha galaa miidiyaarraa yookaan kophaa keessanii silkii keessaniin qoottaa waan faallaa sheetichaa hin deemin sababa kan kee jarri kun diigamanii jennaan taxayyaaqinsi warri miidiyaarra sirraa gadi warri miidiyaallee anillee nama arrabsan beeku gaafa si arrabsaa jechuu rabbi dhugaan godhin booniyyaati immoo daa'ima sabiyyii miti abiibtiti daa'ima sabiyyii mitati bultii kan keessi hooyya namni kun nama ilmi barsiisu nama hadiisa barsiisu ormaanuu sattaradhaa jedha gaafa siin sattaradhu siin jedhe sattarachuu qabda gaafa siin viidiyoo waraabii siin jedhe erga silkii keetiin viidiyoo waraabuu qaalisaa dhageettee dhiistetti silkii namaatillee viidiyoo waraabdee poostiin godhin kaamerarraa baqadhu kalaas hin beeytame akka inni sheeka ta'e hin beeytame akka inni barsiisaa diin islaam ta'e kalaas beeytee itti seentisaa wanna isaan morkattu maaltu jira har'a siin ta'u ammaa jettaan gaafa san akkamitti taateef maal argite si ta'uu fide du'aa inni sattara siin jedheef si ta'uu dide har'a qullaa deemsiin jechuu dide si hinaafuu dide hinaafuun isaa bargaaridha osoo beeyte hinaafee naa sattaradhu siin jechuun isaa waan si jaalatuuf bar dhiirri hinaafne dayyuusa bar hinaafuun isaa gaariidha sattarachuu qabda dheessuu qabda bakka miidiyaa unkan isa nama qara'ee miti abbaa manaa hin dhagaa kan qara'e yoo inni naafa waan an jedhu wallaahi yoo san balleessa waan inni narraa fedhisa poostii inni jaalanne san daqiiqaa san keessa balleessaan
tiktoka tan hamma naa cufinne jennaan amman cufaafan ilmi baratee abbaan manaa higaru hinaafa isa keessatti ni nu badhaa bakka waan na jaallatuuf na hinaafe jedhe jechuudha. Funni keessan kan osoo gabaabsitanii bareeda natti fakkaata. Ani immoo dhiifa manarraa ta'a garuu gaarii miti. Hunda keessan waan argaa jiru hojiin keessan gaarii miti. Hojii fakkeessa fakkaata jaalalallee miti diiggadha kun. Seenaa keessaa bee bultii jaraa keessaa simaan duubatti addanaa baanii waddaan baanillee akkasii sababanni bas.